Ashama akka fuuni hordoftoota koo hundumti keessan nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan nagaa kooti galanni waaqayyo dafaa ta'u isinis akka nagaa taata waaqayyo biraa abdiin qaba beekam jirtu isin nagaa keessan miti bakka nagaa naaf taatan hundumti keessan isiniin jedha irra waan tokko qabadheen isinii dhufe waan tokko irraa dubbachuu fi akkuma nama tokko waan tokko irratti namni nageenyi tarii tokkoon keessan namni hin barree yoo jiraatan akka carraa jedhee yaada kana isiniif qooduun dhufe. Kanaaf simboonettuu namni wallaaltanii hin jirtan hundumti keessan hin beektu. Kanaaf yuutuubiin ishii kan duraan jalaa gubatee nama irratti gubsiise. Filmaashii keessan dhageessanii jirtu. Kan gubsiises immoo Oromoo hin taane Oromoodhuma keenya baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha fi wanta dubbatan nama wallaalchisaa sanillee nama harkaa bade jechuudha. Oromoo taane shira walirratti hixatu, shira walirratti dalaguu, wal guddisuu yaadnota suma maaliif akka ta'e hin beekani. Waan hundumaa fi waaqayyo nu asirreessu hunduma keenya ji'otuu gaarummaa walii yaadne maal ta'a. Gaarummaa amma shira walirratti hixatu, ammeenyi walirratti hixatu yaadnu kan oduu gaarummaa waliif yaadne hundumti keenya hin guddanna as hin jirru jechuudha. Kanaaf ni darbeera hadaraa Oromoo koo hundumti keessan warri sagalee koo kana dhageessan simboonedha warri maatiin ta'anii fi amma yuutuubii haaraa jalqabdeertu waan ta'eef achirratti deemtanii akka maatii taatanii kan barbaade. Kanaaf kabajaan isin gaafadha hundumti keessan warri sagalee koo dhaggeeffatan hundi keessan akka hidhattanii maatii taataniif adaraa Oromummaa isin. Innaa kanaafiyyuu hundumti keessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhee isin kadhadheen jira kadhadhee moo akkasiin nanqaan isin abdiin isin irraa qaba hundumti keessan naqa sabiskiraayib godhaa fi yaada babbareedaa barreessaa fi yaada ishii jajjabeessuu danda'u yaada ishii utubuu danda'u barreessaa fiiti. Akka ishiin jabaattee akka durii ishiitti deebitu ji'a 2-3 keessatti iddoo ishii kan duraatti deebisuu qabna jedheen abdadda. Innaa Oromoon baay'eedha nuti baay'eedha garuu akka baay'ina qabnu waliin gargaaru malee adaraa keessa walaa gargaaru walaa jajjabeessinu iddoo kamittuu wal biraa dhaabbannu jeegaa biraa fakkeenyaa fudhannu isiniin jedha. Kanaaf warra amma keenya baay'ina hin qabne akkamitti akka isaan wal guddisan viyuu isaanii sabiskiraabii isaanii waan hunduma isaa hin argitu hundumti keessanuu. Kanaaf nuti Oromoodha yoo wal jajjabeessine yoo wal bira dhaabbanne waan nurraa hir'atu hin jiru. Amma dandeenyutti warri ijoollee xixiqqoo guddachaa dhufan illee sheerii goonee fi laayikii goonee fi uumaa tokko waan nurraa hir'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan adaraa isin jedha simboonedhaaf akka hundumti keessan hidhattanii maatii taataniif. Kanaafuu irra deddeebi'ee adaraa isiniin jedha Oromoo koo adaraa walaa gargaaru wal biraa dhaabbannu waa hunda keessatti walaa gargaaru isiniin jedha adaraa warri keessan dubbistan illee keessan akka yaada babbareedaa barreessitanii fi yaada ishii utubuu danda'u akka isin jajjabeessin asumaan isin gaafadha. Warri akkasuma lakkoofsa ishii hin qabne illee yuutuubii ishii jalatti hidhattanii koomantii babbareedaa barreessitanii fi akka ishiin isa dagatte isa durii kana dagatte akka haaraatitti nu deebitu akka jajjabeessina jaalalaan kabajaan isin gaafadha. Kanaaf hundumti keessan adaraan isiniin jedha adaraamoo warri sheerii dandeessa sheerii godhaa fi warri maatiin ta'aniif asumaan deema maatiin ta'aa fi anillee liinkii ishii warri hin beekne sarchiidhaan isiniif hin baaneef illee liinkii ishii viidiyoo kana jalan isiniif hanqaa. Asumaan viidiyicha qabadhaa liinkicha qabadhaati mana ishii deemaa sabiskiraayib godhaa fi yaada babbareedaa barreessaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana sheer godhaa namni hundumtu akkuma akka dhagee maatii ta'uuf immoo sheer godhaa fi isiniin jedha warri sheerii dandeessan. Warri sheerii dandeenyes immoo laayik gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Guddaan isin jaalladha guddaan isin kabajaa. Nagaan natura hundumti keessanuu bakka jirtanitti waaqayyo isin haa eegu adaraa walaa jajjabeessinu walaa gargaaruun isiniin jedha. Baay'ee.